Maatiin Haacaaluu Hundeessaa adeemsa qorannoo fi murtii ajjechaa Haacaaluun wal qabatee mana murtii irraa haqa arganna jennee yaadnu jechuun dubbatan erga ajjechaan isaa waggaa darbee raawwatee as dhimma qaasaa irratti yoo ifatti komii dubbatan kun yeroo jalqabaa fi ajjechaa Haacaaluu wal qabatee shakkamtoonni afur to'atamanii dhimma isaanii manni murtii ilaalaa ture. Obboleessi eegoo Haacaaluu Siisaa Hundeessaa BBC'tti akka himetti maatiin ajjechaan Haacaaluu qaama walabateen akka qoratamu barbaadu beekaa tomaatu dubbise. Egaa erga gaafa ni wareegameeti kaasee waa dubbachuudhaaf maatiin of qusatee ture. Qabatni keenya inni guddaan callisuu keenyaaf qaamni kamuu ajjechaa isaatiin wal qabatee daldala siyaasaatiif akka itti fayyadamuu hin dandeenyeef callisnee jirra. Jalqabumarraa garuu qabiyyeen nuti qabnuu fi ilaalchi nuti qabnu dhimmi isaa qaama sadaffaa qaama qulqulluu ta'e qaama sadaffaa qaama dhimma kana keessaa quba harka hin qabaanne akka nuuf laallamu fedhii akkasiidha qabna. Dhimma kana qaamni sadaffaa qaamni walaba ta'e akka ilaalu maatiin hin barbaada. Kanaan jette kana qaamni mootummaa itti dhiyeessitan jira, qaamni mootummaa itti himtan jira. Abokaatoo keenyaan dhaabbanneetu maadha jedhee of waama. Haasofnu keessa wantoota tokko kakaasteetta garuu yaadni maatii haqi Haacaaluu akka kanaan argama kanatu ta'uu qaba jedhee wanti maatiin yaadu maali? Wanna nu nama amansiisu miti. Wanni deemaa jiru mana murtii keessatti. Mana murtiitti koo gallee otoo maatiin galee dhaddacha hordofuudhaaf eegaa jiru teessoon guuteera teessoon hin jiru jedhanii maatii adda qoodanii nama barbaadan galchanii nama barbaadan alatti hambisuudhaaf yaallamuun hin jira. Wanni akkasiillee nu qunnamaa ture. Si galee yaadni maatii walumaa galatti adeemsa kanaan dhugaansaa hin ba'a jedhee hin yaadu. Dhugaansaa immoo intala bira qabnu gadhiisaniiru. Ji'a 9 guutuu kan dhama'amaa ture ishii bilisa baasu. Kanaaf mana murtii ishii bilisaan gadhiiserraa jastiisiin nuti eegnu hin jiru. Manni murtii dhimma Haacaaluu ilaalaa jiru walaba miti jechuun miseensa maatii isaa keessaa tokko BBC'tti himeera. Manni murtii dhimma Haacaaluu hordofu immoo mana murtii olaanaa federaalaati. Pirezidantiin mana murtichaa obbo Biraana Masqal Waggaarii manni murtii walaba miti isa jedhuun fudhatan qaamni nutti komii dhiyeessees hin jiru jedhu. Walabummaan isaa ifaafisatti kan taa'amedha. Amma danda'ametti nuti kan hojjennu walabummaa mana murtii mirkaneessinee hojiirra oolchuudhaa fi keezii kanarratti ilaalchisee nuti intarfiiraansii yookiin hojii abbaa seeraa hojii dhaddachaa keessa gallee amantaa akka dhabamu wanni goones hin jiru. Wannoota akkasitti deemaniifis obsa hin qabnu. Obbo Biraana Masqal qorannaa akkasumas simannaarra dubbiin baduu mala jechuun yaada isaanii ibsu. Gaaffii qaamni sadaffaa walabatee dhimmi Haacaaluu haa ilaalamu jechuun maatiin gaafataniif deebiin mana murtii olaanaa federaalaa maali? Manni murtii lama jiru gaa manni murtii nuti beeknu hunduu kan amanuu fudhachuu qabu mana murtii seera mootummaatiin hundaa'ee jirudha. Gama kaaniin obboleessi Haacaaluu Siisaay maatiin waan beekan hin gaafatamne jechuun himeera. Dhimma Haacaaluu mana murtiitti dhiyeessuun himata kan bane abbaa alangee federaalaati. Dubbii himaa abbaa alangee kan ta'an obbo Awwal Sultaan garuu maatii waliin hariiroon cimaa ta'uu dubbatu. Dhimma himatamtuu arfaffaa Laamroot Kamaal ilaalchisee waan kana dura abbaan alangee waa'ee ishee dubbatanii fi manni murtii bilisaan gadhiifamuu ishee irratti gaaffii maatiin kaasan irratti deebii obbo Awwal gaafanneerra. ሶስቱም ተከላከሉ መባላቸው የሚያሳየው ምርመራውን ስናከናውን ጠንካራ የምርመራ ስራ እንዳከናወነ ወይም himatamtoonni sadan ofirraa ittisu jedhamuun isaanii poolisii fi abbaa alangee adeemsa qorannoo cimaa gaggeessuu isaanii kan agarsiisudha. Laamroot ilaalchisee yeroo sanatti yakka raawwatame shakkamtu taatus akkaataa yakkichi raawwatame kan beektu yoo ta'e kanas sirnaan kan ibsitu yoo ta'e ishee ragaa godhachuudhaan warra kaan himachuudhaaf yaadameeti. Abbaan alangaa yeroos ibsa kan kennan garuu sun otoo hin ta'in hafee ragaaleen argaman yakkicha waliin hidhataa akka qabdu waan mul'isaniif ishees himatamtuu goonee himata irratti bannee gara mana murtii geessuudhaaf dirqamneerra. Haa ta'u malee manni murtii bilisaan gadhiiseera. Nutis ragaa irratti dhiyaateerraa ka'uudhaan bilisa jedhamuun isaa sirrii mitii yaada jedhuun oliyyannoo mana murtii waliigalaaf galchinee jirra. Oliyyannoo gaafachuuf qofa otoo hin taane manni murtii bilisa waan jedheef mana hidhaatii gadhiifamuu qabdi turte. Garuu ajajni mana murtii kun akka ugguramu goonee bu'uura oliyyannoo gaafanneen beellamni qabamee guyyaa beellamaa eegaa jirra.
Yaada gama himatamtuu Laamroot Kamaal jiru gabaasa kanatti dabaluuf yaaliin goonee milkoofne gaaffiif deebii kana guyyaa boruu fuula feesbuukii keenya irraa argattu. Sagantaan keenya xumuramee ammayyuu taanaan ture halkan gaarii. Maatiin Haacaaluu Hundeessaa adeemsa qorannoo fi murtii ajjeechaa Haacaaluun wal qabatee mana murtii irraa haqa arganna jennee yaadnu jechuun dubbatan. Erga ajjeechaan isaa waggaa darbee raawwatee as dhimma qaasaa irratti yoo ifatti komii dubbatan kun yeroo jalqabaa fi ajjeechaa Haacaaluu wal qabatee shakkamtoonni 4 to'atamanii dhimma isaanii manni murtii ilaalaa ture. Obboleessi eeguu Haacaaluu Siisaa Hundeessaa BBCtti akka himetti maatiin ajjeechaan Haacaaluu qaama walabateen akka qoratamu barbaadu. Beekaa Toomaatu dubbise. Egaa erga gaafa inni wareegameeti kaasee waa dubbachuudhaaf maatiin of qusatee ture. Qabatni keenya inni guddaan callisuu keenyaaf qaamni kamuu ajjechaa isaatiin wal qabatee daldala siyaasaatiif akka itti fayyadamuu hin dandeenyeef callisnee jirra. Jalqabumarraa garuu qabiyyeen nuti qabnuu fi ilaalchi nuti qabnu dhimmi isaa qaama sadaffaa qaama qulqulluu ta'e qaama sadaffaa qaama dhimma kana keessaa quba harka hin qabaanne akka nuuf laallamu fedhii akkasiidha qabna. Dhimma kana qaamni sadaffaa qaamni walaba ta'e akka ilaalu maatiin hin barbaada. Kanaan jette kana qaamni mootummaa itti dhiyeessitan jira, qaamni mootummaa itti himtan jira. Abokaatoo keenyaan dhaabbanneetu maadha jedhee of waamu. Haasofnu keessa wantoota tokko kakaasteetta garuu yaadni maatii haqi Haacaaluu akka kanaan argama kanatu ta'uu qaba jedhee wanti maatiin yaadu maali? Wanna nama amansiisu miti. Wanni deemaa jiru mana murtii keessatti. Mana murtiitti koo gallee otoo maatiin galee dhaddacha hordofuudhaaf eegaa jiru teessoon guuteera teessoon hin jiru jedhanii maatii adda qoodanii nama barbaadan galchanii nama barbaadan alatti hambisuudhaaf yaallamuun irra hin jira. Wanni akkasiillee nuqunnamaa ture. Si galee yaadni maatii walumaa galatti adeemsa kanaan dhugaansaa hin ba'a jedhee hin yaadu. Dhugaansaa immoo intala biraa qabnu gadhiisaniiru. Ji'a 9 guutuu kan dhama'amaa ture ishii bilisa baasuudhaaf. Kanaaf mana murtii ishii bilisaan gadhiiserraa jastiisiin nuti eegnu hin jiru. Manni murtii dhimma Haacaaluu ilaalaa jiru walaba miti jechuun miseensa maatii isaa keessaa tokko BBCtti himeera. Manni murtii dhimma Haacaaluu hordofu immoo mana murtii olaanaa federaalaati. Pirezidantiin mana murtichaa obbo Biraana Masqal Waggaarii manni murtii walaba miti isa jedhuun fudhatan qaamni nutti komii dhiyeessees hin jiru jedhu. Walabummaan isaa ifaafisatti kan taa'amedha. Amma danda'ametti nuti kan hojjennu walabummaa mana murtii mirkaneessinee hojiirra oolchuudhaa fi keezii kanarratti ilaalchisee nuti intarfiiraansii yookiin hojii abbaa seeraa hojii dhaddachaa keessa gallee amantaa akka dhabamu wanni goones hin jiru. Wannoota akkasitti deemaniifis obsa hin qabnu.